Iccitii wayii xiqqoo takka iccitii bilbilaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Isinis akkana dhaggeeffattanii irraa barattan abdiin qaba. Amma barumsa keenya kanarraa bilbila namaa to'atamee jiru nama dhaggeeffachuu fi bilbila namni to'atamee jiru namaan to'atamee jiru akkamitti akka ofirraa balleessan kana isiniif qabadhee dhufee jira. Waliin hanga dhumaatti nu waliin turaan afeerraa qooti. Kanaaf amma haa eegallu. Amma bilbilli keenya akkamitti to'atamee jiruu fi to'atamee hin jirru cheek haa goonu. Maaliin haa laallumme urjii riqicha ja'a takka riqicha goonee irratti haa tuqna. Amma bilbilli keenya hoggaa laallu bilbilli keenya to'atamee jira. Bilbila kanaan to'atamee jira jechuudha. Immoo bilbilli nama kanaan na hordofaa jira. Amma namni naadaan wal hundi kallattiin asirratti bu'aa waan ta'eef ofirraa balleessuu akkamitti ofirraa balleessinaa waan jedhuus waliin haa laallu. Kunoo na hordofaa akkanatti ofirraa balleessuu dandeenya. Mallattoo riqicha goonee duwwaa lama goonee riqicha goonee irratti tuqna. Kunoo amma akkuma agartan reed successful naan jedhaa jira. Amma guutumaa guutuutti irraati badee jira. Ofirraa balleessee jira. Ammas irra deebi'ee to'atamee jira moo to'atamee hin jirru haa laallu. Urjii riqicha ja'a takka urjii goonee guutumaan guutuutti namni na wayii tokko na hordofaa hin jiru. Bilbilli keenya xalafamee hin jiru jechuudha. Amma kanatti not forward no replay kanneen kana hunda arguu dandeessa. Kana waliin haa ilaallu. Koodiin isaa kan mirkaneessituun 61 kanaan irratti tuqna. Not jaa waan hundumaanuu namni na hordofaa hin jiru jechuudha. Amma kanatti amma akkamitti bilbila namaa to'achuu dandeenyaa waan jiruus isiniin agarsiisa. Mallattoo kana gootee istaar gootee 61 ammas istaar gootee urjii mallattoo bilbilaa geessuun galchita. Kan barbaadde galchita. Koodiin kana bilbila namaa hundarratti ni dalagaa. Bilbila baay'ee irratti hiite amma buuseetumaan itti galchaa 930 426 jeeniitumaan riqicha godhan irratti tuqa. Amma guutumaan guutuutti registration word successful naan jedhee jira. Guutumaan guutuutti bilbila nama sanii to'adheetiin jira jechuudha. Ammas urjii ja'a takka urjii jedhee koodiin isaa isa kana barreessitanii kana booda bilbila isaan galchita. Lakkoofsa bilbilaa galchita. Dhumarratti riqicha galchita. Amma mallattoo kana gootu irratti bilbilta. Guutumaan guutuutti bilbila nama sanii to'atteeti jirta jechuudha.